abbaa gadaa arachitii zanii fideemiti iccitii zanii fidee arachitii gadi baasuu deema akkin jedhe wannoodha maanni ijoollee teessumme qona jalaa wanni taati markaa wayirran taa'e beektaa naan kooradhe kursii wayii kee wadhe beektaa afachume kooruu naaf taatu qoyfachi duran kooraa qoy maalii yuutuu fidamti ijoo taphatedha maanni wanta ittiin na jalaa malletti una baachuu dadhabde abbaa qofachuu miilla walirra kaa'ee kooraa qoy maal ijoo miilla ijoo walirran taa'uu qabaa malee laa iddicha dhiphaatee malee miilli wal barataa fachuu nan kooraa dhugaa fachuu abbaan koo bade korma bare dhuga gaafan biyya galoo kaitan koora garuu nan boona gaafan biyya galoo xiqqoo see bobboonuu laata nan bobboona xiqqoo see bobboonu malee hin ta'u xiqqoo nan bobboona warra kaleessa dheengaddanatti boonutti xiqqoo nan boona moo dhiisu boonuu dhiisu afaan kana isin qayyaroo ani afaan kana xiqqoon qayyaroo biroo saayiban jedhan gaafan gala biroo saayiba akka itti nafaan qayyara maayidhiin qayyaraan akkuma biyyaa dhufetti naasa waggaa meeqa guutuu addana keessa taa'ee nambade afaan qayyaruun beeku akkin jedha ajandaan koo waan biraadha nagaa isiniin gaafanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota haadha kootuu bakka jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galata rabbii bakka jiraattanii warroonni haaraa taatan subscribe godha like illee gochuu hin dagattinaa isiniin jechuun barbaada maaliif viidiyoo kana qofa waan ilaaltaniif maallaqarra argame iyyeessotatti gargaaraan isiniin jedhu walumaan viidiyoo isaa isinii waraaba inshallah akka monii ta'ee maallaqa sirraa argamsiisee iyyeessatti gargaaru isiniin jedhe subscribe godhaa ka ijoollee Oromoo dubbii dhiise amma waa'ee namaa dhiise bakka dubbadhu waa'ee namaa nambade maanni kursitti yeroo na jala fiiddii yaa rabbi kiyyaarra naqaanisitti viidiyoo kana keessatti laara lafa dha'uun kololo yaa rabbi dawaase akkin jedhe jaartii Saayidoo argitanii ayyuu argitanii akka isheetti sirbitu sagalee jalaa balleessee bida garuu nu saqqalan ijoolleen sun argitanii ani takka guyyaa tokko dhaqee viidiyoo isaanii jammaraa ka'e daawwachaa jira garuu guyyaa tokko ammasin koomentii jalatti arrabsitanii ammasin ayyuu koo Saayidoo koo jettanii mish gootanii arrabsan guyyaa tokko arrabsee hin beekan koomentii guyyaa tokko xaafee hin beeku meedha qalaala Iyyaasuu jalatti koomentiin xaafuu tokkommoo eenyuudha Osheen qobatti jaartii baafate Oshee jechuun maal jechuudha Arabiffamoo Oromiffamoo Ingiliffa Oshee jechuun maal jechuudha si jammaraan beeku innillee jaartii qobatti baafate isallee naaf fidaa qo'a otuun taa'ee lafa roozii na biddarraa qotti roozii na biddarraa qoqaartaan kushiinaata keessa taa'een odoo deessa amma ka mucayyooni bakkee baate mucayyoon bar musliiman seeman mucayyoon musliiman seeda kiristaanaan muslima fakkaate diraamaa hojjetti abboona biraa qabdu dhugaa rabbi in hojjettanii in hojjettan mal ani duruma beeka jammaruma gaafanni qalabatiitti keewwatee tambarka kadhee jilgeenfate qalabatiitti keewwadha jedhe akka diraamaa ta'e beeke akka pirankii ta'e beeke uummanni kaan immoo ingaluu fakkamatti dhibbaa nama rabsaa oola baga sinirraa dalagee Saayidoon kunoo ayyuun isee kana qaashee yawarra boole yawarra abbaa gadaa jettu kana dabar argitanii isinirraa daladde bakka isinirraa daladde isin maaliif utuu addan baafatin nama rabsitu pirankii dhalleen jettanii beektanii isiniif hin galle namni waa galtuu fi namni dubbii dhuftuu fi hin dubbatu bara ol bahee hin dubbatu namni waa galtuuf hin dubbatu kan akka keenya kana galee jira bakka dayyuusa fakkaannee deemnu yunnuu galee jira akka pirankii ta'e barree jira nuti garuu akkaseen musliima taateetti beenna malee akkaseen kiristaana taateetti hin beennu moo dubbiin baddee jirti bara si'anaa musliimatu qullaa rifeensa qullaa sirbuu jammare maasallee wardaan rifeensa qullaa sirbiti garuu musliima sattaratti na deemtu bara babbadanii jiru bara ijoolleen tokko rabbisaa na qajeelchu boo inshaallah bismillah maa hindi dawwalee Jesus yes jaartii kiyyatti silkiin itti dawwalame nan waamtu nan fayyadu gaa rabbii isa tokko irratti illee viidiyoo dalagadha abbaan koo bade nan gammadee dhugaa silkii haasofnaan nan waamtu yoo silkii naasayamin nan waamaa oolti nan fayyadu gaa desraa dhikkoo garaan na ciise akkin jedhe pirankii taatan ka Saayidoon pirankii sin godhe Sumayyaan illee quccitte teesse boossee pirankii sin goote isheellee hin daawwadha bara laftini naqin jira nan gubadhe oli gaffiga tokkokii nan naqa YouTube nan naqa ba oduu funaan oduu manchara kama
fidee garuu viidiyoo isinii gadi hin dhiifne otuun hojjetteen an danda'amu garuu akka piraankii ta'e beekan adalagatanii dhiise malee otuun fashaleessee dhufe nan danda'a. Ayyuun keessa nama kakaleessa tasuma mucayyoon viidiyoo ishee gadhiifamee jira. Viidiyoo isheen kanaan dura sirbitu viidiyoo baay'ee qabdi, laayikii 100 fa'ii qabdi, qo'asarratti maxxansa. Garuu yuutuubiin kun illee xiqqoodha, maaltu argee sheeritti godhe piraayiveetii godhe. Kan hin godhe kan tuktukise piraayiveetii godhe eenyudha beektu? Sayidoodha. Viidiyoo kana dalagachuu jedheetu piraayiveetii godhe. Amma tasarkaa baate mucayyoon tokko viidiyoo ishee gadi buufattee viidiyoo 2 gadi buufattee tiktok irratti poost goonaan. Asii gaafa tiktok seentu viidiyoochi argita. Asii gaafa tiktok seentu viidiyoochi argita. Ani immoo qaxalee mitiire maqaa ayyuutti barreessee tiktok se argadhe nannaqe mana ishee gaafa naqu ayyuu jedhee kunoosuma kanatti barreessee ayyuu jedhee itti barreessee argadhe gaafan seenu habbee piraayiveetii dhaqa hin hidhani bar viidiyoo baay'ee cirraa qabdi. Otoo viidiyoon qabdi ta'e laayikii eessaa fuudhe laayikii baay'ee qabdi. Eenyuti Sayidootidha. Sayidoo maali? Sayidoo maal jechuudha? Yoo fuutellee badu garuu jechuudha maali? Mucayyoonoo abidda bar abidda namane sifannisti dhugaa qoosaa akkasii naqin piraankii akkuma dalagdeetti wajjin dalagi malee waa'ee fuudhaa kana naqin. Si keessa buusti dhugaa qoosaan si keessa buusti mucayyoon nagarra akkasii godhatti yabarra boole abbaan koo badeetu yeroo waa'ee warra boole odeessuu markaan koo jallattee maanni ijoo wanti irra taa'u kunoo jallatee saa jallisuu abdaaree gochoo akkin jedhe maanni abaarsoo si'a maanni waasaappii waan haa erguu jimmochi na laalti ijuma kana of keessaa fuudhee gannaan jedheen otuu waan biraa softuu waan biraa siyaasuuf si ilaalchifti. Maani namba diyan oduu na dhukkubsee wantichi namba wanta irra ta'aa jiru kuni badana godhaara dhugaa qofaachuu na sirreeffadha dhugaa baay'een kolfinaa boo qofaachuu dhugaa sirreeffadha maani jallatee hoyi wantichi badana gochaara namni na dubarne malee achu namba maan na dhukkubsee maan joo wantichi ta'uu didee hoyi na kuffisuu deemannis akkin jedhe akka dubartootaatti naasaa amma maan akka ijoolleetti naasofsiisu akkin jedhe garaa koon na gubataadhaaf homaa naasaa malee hulluuki na guba iddoon naa ta'uu didee barra wallahi nyaanchiin qabee barra dubartiif caamaan naman qabin jedhan iddoon taa'umsaallee naman qabin amma akka itti citiin ol baatere Sayidoo viidiyootti isaan citiin ol isin baasee isin qaanesse jechuun mpuutaaree amma Sayidoo mpuuta wanni attamitti dhiisa wallaltanii gargar baatu attamitti xumurama amma piraankiin keessa sun itti nu fufaa maaloo lafaa kana warri xixiqqoon kun itti nu fufaa piraankicha isiniin guddannaas hin jala deemne qalbii miti namni tokko lamayyuu nu alaalu dhugaa gaarii gootanii bareedaadha itti nu fufaa addaan hin kutinaa. Viidiyoo kana nan dhaabara kadhee hubartaamu sannaa ta'uu dide dhugaa badaan ta'e fachume maal rakkadhee hoo maal gaddee biti milaa kanarran ta'a gadda na jalaa gaddee biti beektaa ta'uu didde gadda deemti na duraa na rakkifte viidiyoo kana nan dhaaba Sayidoo sheerittiin godhinaa dana na argeen na ajjeesa lakki Sayidoon illee garraamii ho'iti intaloon na ajjeefti sheerittiin godhinaa. Sheerittiin godhaa laayikii godhaa sabskiraayib godhaa dhugaa waan dhiyoon isin dabbare haasaan koo kuni isin dabbara nan beeka garuu itti banaa sa'aatii lakkaa'u ishee